Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu akkam nagaa isin jecha warroonni channel kanaaf haarawaa taatan an Zamzamin jedhama subscribe gochuun maatii ta'uu dandeessanii. Itti aansuun viidiyoo baay'ee bareedaa ta'ee fi barbaachisaa ta'e tokko haala salphaadhaan qabadhee isin dhufeetiin jira. Maali hojii kajjettan ta'e viidiyoo kana osoo hin dabarsin jalqabaa kaastanii hanga dhumaa ilaaluudhaan hubachuu ni dandeettan jechuudha. Walumaan gara hojiitti deemna. Waan kana hojjetuuf firuuza fal'aanaa lamaatii fi talbaa fal'aanaa lama qofaan gargaarama jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana ruuza fal'aanaa lama. Haala kanaan akkuma isin mul'atu kana ruuza yoo mana keessaa kanaaf ta'e qabatan ta'e walitti makuudhaan gosa garaagaraa yoo ta'e bareedaadha. Itti aansuun talbaa gargaarama jechuudha. Talbaan kamuu ni ta'a. Kanaaf talbaas fal'aana lama fayyadameetiin dalagaa. Tarii fuula keessaniif yoo kan barbaadan ta'e fal'aana tokko gahaadha. Hanga rifeensaafis fuulaafis waan barbaadeef baay'iseetiin dalaguuf jechuudha. Fal'aana lama ka godhe malee fal'aanaan tokko gahaadha jechuudha. Fuula bichaaf yoo barbaadan. Haala kanaan erga walitti makeen booda irraa lolaa jechuudha bishaaniin. Asirratti wantan asirratti naqeef yeroo lola'u akkana jalaa firiin isaa gadi hin jinneef haala kanaan irraa waliin geetiin lolaa jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Kanaafuu marti keessanuu mana keessan keessatti qopheessaatiin irraa fayyadamaadha. Waan baay'ee salphaadha. Wanti nu rakkisu tokko hin jiru, wanti binnus hin jiru. Wantoota lamaan kana ammoo mana keenya keessaa yeroo kamuu hin dhabamu waan ta'eef haala kanaan gootanii irraa fayyadamtan bareedaadha jechuudha. Maal akka dalaguuf deemu isinitti himu waan baay'ee bareedaa tokkodha. Dhadhaa jechuun dandeessanii. Kanaafuu ruuzaaf talbaa gargaaramuudhaan dhadhaa baay'ee bareedaa ta'e tokko dalagaa jechuudha. Kanaafuu wajjin turaadha. Haala kanaan irraa lollaaneeti jirra. Yoo lollaatan suuta jedhaatiin hin sukkuumna jechuudha. Maaliif faayidaa isarraa argannu san guutuutti gadhiisuun qabu dhiqoo bishaaniin haala kana haalaan lolla isa hin lollaadha. Meeshaa akkanaa kanatti meeshaa wantoota fuula keenyaaf rifeensi keenyaaf hojjetanii yoo fayyadamuu barbaadan meeshaa yeroo kamuu ittiin dalagnetti osoo hojjetanii bareedaadha jechuudha. Maaliif hojjetan fakkeenyaaf waan akka biraddistiitti dalagnu wantoota garaagaraa itti dalagnutti yoo dalagnee fuula keenyatti kan dibannu ta'e fuula keenyaaf gaariin ta'u akkasumas rifeensi keenyaafis gaarii miti. Kanaaf meeshaa gizee biraa ittiin fayyadamnetti osoo gootanii dansaadha jechuudha. Haala kanaan bishaan illee hanganatti naqadheetiin jira. Eegas booda kanatti waliin gahee daqiiqaa 10 hanga 15 daqiiqaan 10 gahaadha. Daqiiqaa 10 takkaaf ni affeelaa jechuudha. Haala kanaan akkuma isin mul'atu kanatti bilchaataati jira. Kunoo erga bilchaateen booda kana fakkaataa qorree jira. Waan baay'ee namatti toludha. Wanti kuni jeelii talbaa ni beekna hundumti keenyaa gogaa keenyaaf, fuula keenyaaf, rifeensi keenyaaf waan baay'eedha. Talbaan faayidaa hedduu qaba. Irra darbees qaama keenya karaa garaagaraatiin soorata keenyaafis akkaataa soorata garaagaraatti makuudhaan faayidaa guddaa nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu ruuza wajjin walitti goonee haala kanaan waan baay'ee bareedaa ta'ee fi dhadhaa hedduu namatti tolu tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana fakkaata. Jeeliin kun ka talbaatis ka ruuzaatis walitti qaba. Kanaafuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf amma jeelii kana xiqqoo ni barbaada fuula kiyyaaf irraa hirrifadha jechuudha. Isinis yoo barbaadan irraa hir'ifatu ni dandeessanii fuula keessaniif waan baay'ee bareeda. Kanaafuu yoo fuula keessaniif barbaadan yeroo tokko hojjettan tokkoofis cinatti hojjetuu ni dandeessanii waanuma kanatti gargaaramuudhaan waa baay'ee hojjetuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan xiqqooma barbaada fuula kiyyaaf kaan rifeensi kiyyaaf dalage waan ta'eef kan ammoo fuula kiyyaaf xiqqoo irraa ni hir'ifadha. Waan barbaadanitti gargaaramaatiin keessaa dhimbiibaadha. Jeeliin gadi hin bu'u. Xiqqoo nama rakkisaa kanaan yeroo baay'ee yeroo hojjedhu viidiyoo kiyya irratti argitan ta'e ani uffataan hin dhimbiiba. Kun garuu waan diqqaadha jedheetiin isa kanaan dhimbiibuuf yaale dafee nama rakkisaa garuu gadi hin bu'u dafee
suuta kana godhatiniin waan akkana dalaguudhaaf yeroo kamuu dhimbiibaan uffata filatamaadha jechuudha. Garuu diqqoo barbaade jedheetiin asirratti godhee sunuu nama rakkisa jedhu diqqaan kunuyyuu. Haala kanaan akkas godhee keessaa baasuuf yaala. Kunoo ka gubbarratti hafe kanallee gadi hin jissinaatumaan kaanitti achi rarraadha jechuudha. Ganaa kaan wajjin ni hojjanna. Gadi hin jissinaatiin asumatti raraa. Akkuma isin mul'atu kun jeelii bareedaadha. Kana fuula keenyaa firiijii keessa kenne guyyaa 2 hanga 5 haala dansaa ta'een ta'a. Homaa rakkoon qabu. Torbaanis ni ta'a. Garuu baay'isaniitiin hin boodarra shakkaatiin hin dibaturra guyyaa 2-3 qofa akka isinii ta'u dalagaadha. Kun akkuma argitan kan diqqaadha. Garuu guyyaa 2-3 takka hin geetti. Kanaafuu haala kanaan irraa hir'isadheedha jechuudha. Jeeliin kun katalbaatis karuuzaatti walitti qaba. Kanaafuu baay'ee bareedaadha. Fuulaaf irraa dhifadheetiin jira haala kanaan. Isa kana mootu amma gara dhadhaa dalaguutti deemna jechuudha. Haala kanaan kunoo jeeliin isa keessatti illee hafeeti jira diqqooma irraa qannaseeni. Isa kana amma waan barbaadanitti gargaaramuudhaan bulleessaa yookaan daakaadha. Aan akkuma yeroo kamuu asitti naqadheetiin ni daakaa. Akkuma isinitti mul'atu kanatti asitti garagalchaa jechuudha. Kanatti erga waliin geenneen booda isaan lachuun bilchaatanii sirriitti ol fudhataniitiin jiru. Jeeliinis keessa jira akkuma isin mul'atu kana walumaan garana garagalcheetiin daakaa jechuudha. As birattis yoo barbaadan dibata garagaraa itti godhuu dandeessanii dibata akkamii hojjettan dibata rifeensi keessan dibattanii daqiiqaa muraasa yookaan sa'aa muraasan booda ofirraa dhixxan jechuudha duraan jechuudha. Asitti makuu dandeessanii garuu homaa itti makuu isin yoo barbaadan coconut oil ta'uu danda'a. Olive oil ta'uu danda'a ka barbaadan itti makadhaadha yoo isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan keessatti nambisuuma. Haala kanaan ergaan godheen booda ni daakaa homaa ittiin dabaluun isin yoo isin barbaachise itti dabaladhaadha. Isin jedheetiin jira dibata barbaadan homaa rakkoon qabu. Kunoo kana fakkaataa amma ni daakna yookaan ni bulleessina jechuudha. Kunoo bullaa'eetiin jira haala kana fakkaatuun waan baay'ee namatti toluu fi akkasumas rifeensa keenyaaf waan baay'ee bareedaadha. Rifeensa keessan hidda isaa jala rifeensa keessan erga dhiqattan booda rifeensa qulqulluu irratti hidda isaa jala kaastanii hanga dhumaa jechuudha. Sirriitti akkuma dhadhaa gisee dibattanii sanitti jechuudha. Dhadhaan garaagarummaa guddaan qabu. Kanaafuu yeroo dibattan jechuu kiyya. Kanaaf haaluma dhadhaa dibattan sanitti jalqaba jala ka'ee hanga caafii mataa isaa dibatuudhaan sa'aatii muraasa booda ofirraa dhixxanii jechuudha. Erga kana gooneen booda dhimbiibaa mana qabdanitti gargaaramaadha. Garuu dhimbiibuuf kanatti tolu dhimbiibaa yeroo kamuu kanaadha. Kanaafuu asirratti naquudhaan keessaa cuunfaa. Isinis kanaan uffataatiin fayyadamaadha. Maaliif wanti kun keessaa cuunfuudha barbaachisa waan ta'eef ka uffata ta'uu qaba jechuudha. Isa diqoo keessatti hambisee isallee karaa biraatiin isinitti agarsiisa. Ruuziin karaa hedduunii fi faayidaa garagaraatiif karaa hedduu ta'een hojjetama. Anis viidiyoo tanaan dura isin hojjedhe irratti karaa hedduun isin hojjedheetiin jira. Garuu fuulaaf isin hojjedhe. Kanarraa mootu rifeensa keenyaafis ni dabalataa jechuudha. Akkuma tanaan dura ruuzni karaa hedduun dalagamaa. Anis karaa hedduun isinitti agarsiiseetiin jira. Kunis bifa biraatiin yookaan rifeensa keenyaafidha jechuudha. Kunoo kana fakkaataa dhadhaa baay'ee bareedaa ta'e tokko keessa arganneetiin jira. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Irraa fedhiqoo tanaa kunuun eegartanii maaliif talbaan guutumaan guututti butatee hin uumatu hin bilchaata waan ta'eef kanaaf kunoo kana fakkaataa ka'e gubbarratti galee kunoo dhadhaa bareedaadha jechuudha. Kanaaf rifeensi keessan ni laaffisaa ni dheeressaa akkasumas halluu isaa ni bareechaa jechuudha. Kanaafuu
Haala kanaan gootanii yeroo rifeensa keessa dhiqattan torbaanitti ta'uu danda'a, torbaanitti yeroo 2 ta'uu danda'a, akka fedhii keessanitti. Garuu yeroo rifeensa keessan dhiqattan yeroo mara haala kanaan gootanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Yoo barbaadan fuula keessaniifis ni ta'a, asirrallee rifatuu dandeessanii. 2 ka sadaffaa kanas fuula keessaniif fayyadamuu dandeessan jechuudha. Hundumti isaaniitu as biratti hundumtu fuula keessaniif karaa barbaadan, yoo barbaadan isa kana, yoo barbaadan ka jeelisan, yoo barbaadan ka bifa dhadhaasanis hundumti isaaniitu fuula keessaniifis ni ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gootanii rifeensa keessaniifis fuula keessaniifis yeroo tokko qopheessuu dandeessanii jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana osoo bifa scrappiitiin fayyadamuu dandeessanii baay'ee namatti tola. Akkuma isin mul'atu kana sadiin kaniin yeroo tokkotti qopheessitiin jira. Akkasinitti tolu abdiin qaba. Amma sadiin kana kunoo isa kana lammaffaa sadaffaa jechuudha. Sadii kanneen keessa dhadhaa dibadhee isinitti agarsiisa yookaan dibeetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Rifeensi keessan jalqaba qulqulluu ta'uu qaba. Akkuma mul'atu kana rifeensi sumayyaa dhiqamaatiin jira. Akkuma isin mul'atu kana jiidhinsi keessaa hin banne. Kanaafuu akkuma jiidha qabu kanatti qoqqooduudhaan hidda isaa jalatti ni dibdanni. Hidda kaasee hanga caafii jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana mul'ata jedheetiin yaada. Haala kanaan yeroo dibdan hidda isaa jala waliin gaadhaan daqiiqaa gabaabsuuf jecha waan ariifate yookaan waan sirrittonni jedhe fakkaata. Isin garuu suutaan akkanatti waliin ga'uudhaan marasaa egaa akkanatti waliin geettan booda haguugduu barbaadan fayyadamaa. Feestaaliinis ta'uu ni danda'a. Haala kanaan godhaafi san booda daqiiqaa osoo hin taane sa'aatii tursuu qabdan jechuudha. Sa'a tokko hanga 2. Isiif garuu sa'a tokko caalaa naaf hin yeeshin jettu waan ta'eef sa'a tokko gahaadha jechuudha. Yoo barbaadan sa'aatii 2-3 soomaa rakkoon qabu barbaadan ofirra tursiistanii. Egaa kana gootan booda akkanatti jala isaa sukkumaadha. Saniin booda haguugaa jechuudha. Haguugdanii sa'a tokko hanga 2 egaa tursiistan booda ofirraa lollaatanii jechuudha. Bishaan qofaan jalqaba dhiqatan waan ta'eef haala kanaan haguugdanii daqiiqaa jedha. Sa'aatii tokko hanga 2 yoo barbaadan hanga 3 tursuu dandeettanii. Kunoo sa'a tokkoon booda irraa fudheetiin jira. Rifeensi hedduu baay'eedha. Naan sarmitu yeroo baay'ee hin dalaguu fi eeshi jette hin dibatu jechuudha. Amma giddiidhaan dibata garagaraa yoo ta'e malee wanta akkanatti diddibatamu kana hin barbaaddu. Rifeensa isii yeroo dhiquuf hin filu jechuudha. Inni dhukkuba waan jettuuf hin filu. Dhumarra yeroo takka qofa filaaf yeroo dhiqus hin filu. Dhumarratti erga lolla'ee ishimuu fedhu san qofa filaaf jechuudha. Haala gaariin. San booda haala kanaan gootanii erga lollaatan booda rifeensi keessan akkanatti hin dhiisinaadha. Yeroo san jiidhinsumaan bakka 3-4tti fayyadamaadha. Dibata kanallee viidiyoo irratti isin hojjedheetiin jira. Viidiyoo tanaan dura hojjedhee ilaaluu ni dandeessanii akkaataa itti dalagamu. Kanaaf haala kanaan erga godheen booda suuta filaafi ni shimaaf jechuudha. Jiidhinsuma kanaan rifeensi baay'eedha. Filuuf baay'ee nama rakkisa jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha. Wanti amma dalagne kuni rifeensa ni laaffisaa. An jalqabarraa waan hin filiniif malee osoo gizee dhiquuf san filee baay'ee ni laaffisaa. Garuu waan hin filiniif ammuma filuu kiyyaa kun akkuma argitan kana yeroo baay'ee kan deddeebisanii fayyadamtanoo ta'e halluu isaallee ni bareechaa, ni dheeressaa, akkasumas ni laaffisa jechuudha. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Haala kanaan sirriitti keessaa filee feege jedheen booda jiidhinsuma kanaan ni shimaaf jechuudha bakka 3-4tti. Saniin booda guyyaa 2 yookaan guyyaa 1 yookaan guyyaa 2 booda deebistanii yoo dhooftan baay'ee bareeda ta'a. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoon anadhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'e laalaa walii qooda akkasumas subscribe gochuun dagatinaadha. Haala kanaan goonee mara isaatu ni shimaa fi qibaatii akkanatti jiidhinsumaan dibaa qibaatii yookaan dibata. Haala kanaan jiidhinsumaan eega dibdan booda ishimuu qabdan jechuudha. Yookaan mataan takka akkanatti dhiqamee yoo ta'u ta'e hin ta'u
Kunoo kana fakkaataa baay'ee namatti tolaa. Akkana eega gootan booda guyyaa 2 yookaan tokkoon booda ittanii yoo dhooftan baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een hundumti keessanuu ilaalaa olii qooda akkasumas subscribe godhaa. Kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hundumti keessanuu fayyaa naa ta'aa. Ciao ciao.